الشما هركا فوق الجرة جرتو وردفتو تافي داوتو زميديا كيا نجني تيا تنزل لاب كبجا دوجر سنين هاجت سنين جرا هرتنا اللي أكون بكمو فيسبوك نكيا واجرو رافين جرف أكاونتي برامو بنو أكاونتي جوا فيسبوك نوانا أورجف أكاونتي بالبلاجوا كنافو أسينا وردفا Oromo dhiifa magaruu YouTube guddifachuudhaaf waan asiin dhufe akkasinitti fakkaanne waan biyya keenya keessatti deemaa jiru xiqqoona dhukkubsee yaada kiyya ibsachuudhaaf asiin dhufe viidiyoo sana waliif share godhaa wal biraan gaasiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee Abiyyi Ahmed irraa dubbachuu barbaada. Abiyyi Ahmed dhuguma Oromoodha. Abiyyi Ahmed dhuguma Oromoodha. Seera kamtu namni haatiti yagoota haatiti yajagna hojii qabatta mootummaa mangistii taata nugusa taata naan jette jedhee haadha isaa halkanii guyyaa nutti faarsu harka maaliin dubartii rukuta harka maaliin dubartii dhoofsisa dubartii dhawuun jechuun barreen salphina caale maali dubartiin maaf kabajaa dhabde biyya san keessatti mirga dubartoota Oromoo maaliif sarbama Abiyyiin ani abbaa biyyaati akka Minilik sanitti nugusa ta'ee Oromoo jala deebisee bulchaa akka fedhetti jedhee yaadanatti fakkaata. Kuni gonkumaan ta'u Oromoon amma booda biyyaa bahu biyya isaa gadi dhiisuu maal jechuu amma booda hin jiru abadan. Oromoon ka dhumatee kaangoo qabate ka jiraate ka falmate namni takka yoo hafte nama takkatti santu biyya isaa bilisa baasuudhaaf jira. Kanaaf uummata keenya fixuurraa dhaabbadhu. Abiyyiin silaa ati sirna gadaa barsiista namni sirna gadaa nama barsiisu akkamitti dubartii siiqee qabattee siiqee kabajaa haadha siiqee jechuun ulfaattu kabajatuudha yoo fakkeenya siiqeena lolli tokko yoo amma jiraate lola san gidduu dubartii siiqee qabattee hoseente akka aadaa Oromootitti lolli sun ni dhaabbata araaratu bu'a maaliidhaaf atarra dubartii siiqee qabattee baate waraanaan keetiin doorsista maaliif waraana keetiin rukuta dubartiin rukutu maal jechuudha of rukutuudha bar ati dhuguma haadha keetirraa ni dhalatte taanaan haadha kee ni jaalatte taanaan maaliif dubartoota rukuta maaliif dubartoota haleelchista maaliif waraana kee dubartoota guddeessifta kun yakka caali mootummaa yakka hojjetu mootummaa dubartii irratti gocha gara jabina raawwatu abadan biyya san keessatti nama bulchuu miti maqammaan isaatu mootummaa son taane akka bineessaa jedhamee moggaafama. Kanaafuu Abiyyiin kaayyoon kee kaayyoo eessimman keetii kaayyoo sirna Minilik Haayile Sillaasee kaayyoon kee kaayyoo sirna Minilik Haayile Sillaasee deebisaa jirta. Oromoon sin barbaadu ummata Oromoo irraa ka'ii ummata Oromoo irraa bu'ii ati mootummaa sirna nama nyaataa mootummaa sirna Minilik leellisuudha mootummaa dhiiga ilmaan Oromootiin jiraataa jiruudha. Abiyyiin ati ummata Oromootiin diina malee firaa miti har'as borus ati nuuf diina dhaloota keenya keessa dhufuuf keessa darbatti himnee biraa dabarra yookiin nuti dhumannellee jechuudha. Kanaaf ummata Oromoo irraa hidhaan ajjechaa reebbaan haa dhaabbatu ummata keenya ka hiite gadhiisi Jawaariin illee gadi dhiisi hayyoota Oromoo ka dararaa jirtu hiiki salphachuuf teettaa kufuuf teetta mootummaan waggaa 100 aangorra taa'ee jiru atis boruni kaata atis boruni kufta har'a ummata kan keetitti dugdeelte har'a ummata kan kee rasaasaan cafaqaa har'a ummata kan kee waraanaan cafaqaa ati abadhuguma aangoo eressadha jettee yaadda kuni waan yoomiyyuu ta'uu hin dandeenye jechuudha waan yoomiyyuu sammuu kan kee keessatti ta'uu hin dandeenye. Kanaaf dubartii dhawuun haa dhaabbatu dubartii salphini kan kee kufaatiin kan kee guddaan qarree lafaa dhufaa jirtu gudeessisu dubartii abbaa manaa irratti hiiti bira hiiti abbaa manaa afatti gudeessisu gochatti raawwataa jirtu addunyaa irratti si mul'ataa jira. Kanaaf ummata keenya hin dararin dubartii hin dararin namni sirna gadaa nama barsiisu dubartii kabajamtu dubartii ulfaattu siiqee qabattee araara nagaati gadi baati ati waraanaan dhoofsisuun ati gocha hin taane irratti raawwachiisuun mana hidhaatitti hidhuun kuni wallahi yakka yoomiyyuu ila umriitis guutu sirra boodatti je ati har'a hayyoota teenne hiitee Jawaariin hiitee qeerroo Oromoo hiitee dubartii teenne qacallee lafaa dhuftu gudeessisa haawwata teenne tumaa waraana kan keetiin gocha hin taane raawwataa ta'e sii deebi'u jirti garaa Oromoodhaa gubdee
abadan atis akkanatti hin ta'a jettee yaadin nurraa dhaabbadhu si ga'ee jira siin barbaannu bakka ati nuuf hin taane ati mootummaa nama nyaatu waan ta'eef nurraa ka isin barbaannu nuuf hin taane kanaaf ummata keenya irraa ajjechaan haa dhaabbatu ummata keenya irraa duuti haa dhaabbatu ummata keenya dubartiin teenya haa kabajamtu dubartiin Oromoo haa kabajamtu hayyoota Oromoo kahiitillee hiiki boru seenaallee si gaafata seerrillee si gaafata abiyyi ati mootummaa ilmaan Oromoo fixuudhaaf dhufe malee mootummaa ilmaan Oromooti dhaabbatee miti boru seenaa si gaafata ilmaan Oromoo dararaa irraa dhaabbi dubartiin Oromoo biyya san keessa kabajamuu qabdi har'a osoo amaara takka taate ati dha'uu miti ijaanuu akka laalle si beekna kaayyoon kee kaayyoo Minilik deebisuudha sirni kan kee sirna dur darbe san deebisuudha diinni diinuma garaagarummaan qabu dhaamsa haati keessi dhaamte galmaan gaa jirta dubartii Oromoo dha'uun gadhummaadha dubartii Oromoo gudeeddaa